nyaada Nacheerra galaana kutteetu Akkan si faarfadhu goote Samiidha bu'aana kutteetu Ani silaa namarraa miti Miti 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 Murni amantaa sammuu hordoftootaa gabroomsuun du'atti geessu maali? Itoophiyaa keessa jiramoo? Ijoolleen waan beela'aniif bu'uu haa du'anii dhiisaa. Nama waan kana dubbatu yoo dhageessan maali hammeenyi akkanaa eenyutu daa'imni isaa yommuu du'u callisee ilaalaa jechuu maltu. Dubbiin kun wanta paastariin Keeniyaa Pool Maakenzii jedhamu barsiisu keessaa isa tokkodha. Jecha afaan Ingiliffaan cult jedhamu kana dura dhageessanii beektu ta'uu danda'a. Cult afaan Oromootiin hiika jecha tokkoon hiikamuu hin qabu. Kanaaf barreeffama kana keessatti yookaan dubbisa kana keessatti jecha kana akka jirutti fayyadamna. Seenaa addunyaa keessatti gartuuleen adda addaa cult jedhamuun beekaman namootni hedduun akka karaa hin taane qabatan yookaan waan adda ta'ee fi rakkisaa akka raawwatan taasisaniiru. Kun ammoo yeroo baay'ee sammuu irratti hojjechuun waan qabataman hin jirree akka amanan gochuudhaanidha. Paastariin Keeniyaa kun hordoftootni isaaf balleessuun yookaan soomuun daftanii du'uun Gooftaa Yesuusiin wal argaa jechuun amantoota yookaan hordoftoota barsiise. Barsiisi isaa kun utuu dhumni addunyaa hin dhufin du'anii Gooftaa Yesuus bira deemuu wayya kan jedhudha. Kan nama hedduu ajaa'ibee barsiisi isaa kun hojiirra oolee namootni 100 lakkaa'aman bara kana lubbuun isaanii darbuudha. Oduun kun lammiilee Keeniyaa dabalatee namoota hedduu kan rifaasisee fi ijoo dubbii addunyaa ta'ee turedha. Barsiisi isaa kun amantaa irratti hundaa'uun wanti taasifamedha. Akkas taanaan amantaaf cult jidduu garaagarummaan jiru maal jechuudha? Jalqaba cult yookaan cult kan jennu kun maalidha? Cult maal kan jedhuuf duuchaatti hiika salphaa kennuun rakkisaadha. Qorannoon hedduun akka ibsanitti cult jechuun gartuu namoota wanta tokkoof ilaalcha yookaan nama tokkoof amantaa wal fakkaataa qaban yookaan wanta sanaaf of kennan jechuu ni danda'a. Cult hundi hamoo yookaan kan miidhaa geessan ta'uu dhiisuu danda'a. Cultiin miseensotni isaa bilisummaa qaban yoo barbaadan ba'aa seenanii fi namoota wanta isaan jaallatan waliin ta'uuf jecha itti seenuuf filatanii jiru. Gartuuleen cult rakkoo qaban garuu miseensota kan doorsisan, mirga isaanii kan mulqan, sammuu isaanii kan to'atanii fi miseensota yookaan namoota diina jedhanii ilaalan irratti miidhaa adda addaa kan geessanidha. Cultiiwwan baay'inaan beekaman garuu kanneen miidhaa geessisanidha. Xiyyeeffannaan barreeffama kanaas cult isa miidhaa qaqqabsiisudha. Steven ogeestiin sammuu miidhaa cultiiwwan hamoo uuman irratti xiyyeeffachuun hojjetu yoo ta'u ofii isaa to'annoo cultii jalaa nama oolfamee ture. Miidhaa cultiiwwan uuman gartuulee mirga namummaa nama tokko kan salphisanii fi ilaalaniif kan xiinsammuu namoota garbummaa jala galchanidha jedha. Jalqaba irratti cultiiwwan hundi amantii irratti kan hundaa'an qofaa miti. Aadaa siyaasaa yookaan ilaalcha kamirrattuu kan hundaa'anidhas ta'uu ni danda'a. Gama amantaatiin cultiin hiikaa akkamii qaba kan jedhu irratti itti gaafatamaa tokkummaa wangeelaa Itoophiyaa kan ta'an Paaster Tsaadiquu Abdoo dubbisnee jirra. Cult jechuun dhaabbata yookaan gartuu duudhaa hawaasa bal'aa biratti baramee ta'ee irraa faallaa qaban kan jedhu hiikaa tokko akka ta'e dubbatu. Gartuulee amantaa cult jedhaman barsiisa amantiiwwan gurguddoo kan hin hordofne duudhaa aadaaf seera biyya tokko irraa adda ta'uun kan hundaa'anidha jedhu. Cultiiwwan kunneen maqaa amantii beekamuu qabatanii ka'anii barsiisni isaanii garuu kiristaanummaa yoo ta'e barsiisa macaafa qulqulluu irraa yoo islaamummaa ta'e barsiisa quraanaa irraa fincilee yookaan kan faallessu akka ta'e ibsu. Amantii adda addaa keessatti fakkeenyaaf kiristaanummaas ta'e islaamummaa keessatti hundee kan ta'e jiru waaqa itti amananidha kan jedhan paastariin kun. Gartuuleen amantaa kunneen garuu hunda caalaa xiyyeeffannoon isaan nama tokkodha jedhan. Gartuun amantii akkanaa waaqa itti amanan caalaa nama tokko irratti kan xiyyeeffatudha. Kanaaf barsiisi gartuu kanaa macaafa qulqulluu yookaan quraana irratti hundaa'uu dhiisee
abjuu yookaan mul'ata hoogganaan sun natti mul'ate jedhu irratti kan hundaa'u ta'aa jedhu Paaster Tsaadiquun. Kanneen Yesuus sirrii hin turre jedhanillee barsiisan akka jiran ni himu. Gartuuleen kaalt kunneen akkamiin baramuu kan jedhu gaaffiin dhiyaateef Paaster Tsaadiquun namni tokko fedhii isaan gartuu kana keessa fakkeenyaaf akka inni of ajjeesu yookaan ijoollee isaa ajjeesu itti himuu keessa beekee hin seenu. Kanaaf kaalt eessa jiraachuuf dhiisuu akka isaan akkamiin baruu danda'a? Kanaaf kaalt keessa jiraachuuf dhiisuu isaa akkamiin baruu danda'a? Mallattoolee yookaan amalootii kaaltii addaa isaan baasan qorattootni fi hayyuuleen ibsan kan armaan gadiidha. Waa'een gartuulee kaaltii yeroo dubbatamu yeroo hundaa maqaan nama tokko yookaan hoogganaa tokkoo ni ka'a. Sababiin isaas murni akkanaa harka caalaa kan hundeeffamu nama ijoo tokko irratti hundaa'uudha. Paaster Tsaadiquun akka ibsanitti namni gartuu akkanaa hoogganuu nama surraa qabu yookaan kaarizmaatik ta'ee fi nama dubbii beeku ta'a. Fakkeenyaaf nama akka Paaster Pool Maakenzii kan Keeniyaatti du'a hordoftoota 400 oliif sababa ta'e kanaaf agarsiistuudha. Paaster Pool surra qabeessa sagalee waaqayyoos gaariitti lallaba jechuun namni miseensa waldaa isaa ture jalqaba irratti maal akka isa hawwate hima. Waldaan isaa Good News International Church jedhamu waggaa 20 dura kan hundeeffamedha. Viidiyoon barsiisisaa intarneetaa irratti maxxanfamanii jiru. Hooggantoonni yookaan hundeessonni kaalt hordoftootni isaanii akka nama simboo qabeessa ta'etti akka isaan ilaalan ni fedhu. Kanaaf namoota hawwachuuf haasaaf amala isaanii akka namoota haasofsiisan adda addaatti geeddaraa deemu. Akka ogeessoti ibsanitti yommuu namni kun surraa qabeessa jechuun ilaalchi kee geeddaramu yookaan qalbiin kee fudhatu namni sun sirratti aangoo argataa jechuudha. Hooggantootni kaaltii kun akkamiin dubbatanii akka nama amansiisuu danda'an ni beeku. Namootni gartuulee kaaltii keessaa ba'an yookaan miliqan maaliif murna sana akka seenan yommuu ibsan hoogganaan sun wanta dhaga'uu barbaadu otoo ani itti hin himin beeka ture jedhu. Namni kaaltii hoogganu yoo tokko amalli inni qabu biraan abbaa irree ta'uudha. Namni kun surra qabeessa ta'urra darbee nama humnaan bulchuu qaba jetti ogeettii qoor-qalbii hawaasaa kan taate Aleksandriyaa Stein. Sammuu gabroomsu yoo ariifattaniif balleessuun hinduutan ta'e jannatii guutee balballeessaa ni cufama jechuun Paaster Maakenziin akka isaan ajaje dubartiin miseensa murna kanaa turtee fi ijoollee ishee oolfachuuf jecha miliqxee ni himti. Viidiyoowwan lallaba isaa maxxanfaman irraa kallattiin yeroo dubbatu paasteriin kun hin mul'atu bakkeen yeroo ilaalamu kaaltiin waan gaarii fakkaatanii mul'atu jedhu Paaster Tsaadiquun. Dhugaan kaaltiiwwan kanaa kan beekamu yookaan ergaan dhokataa gartuu kanaa kan mul'atu garuu erga namootni guutuutti amanan yeroo itti of gatanii fi guutummaan sammuu isaanii erga jiranii booda akka ta'e himu. Miseensota haaraaf barsiisii dhiyeessan waan isaan amanuu danda'anidha kan jedhan Paaster Tsaadiquun. Sana booda suutaan keessa galuusaa yommuu beekan barsiisa isa tokko yookaan kan biraa fiduu jedhan. Amala gartuuleen kun qaban keessaa inni biraan amala yaadaa fi filannoo dhuunfaa dabalatee jireenya miseensota isaanii irratti to'annoo cimaa qabaachuu isaaniidha. Kiristaanummaan fakkeenyaaf wanta amantiidhaan fudhattus wanta ofii keen yaaddee yookaan xiinxaltee fudhattudha. Kana lamaan adda baasuu hin dandeessu jedhu Paaster Tsaadiquun. Garaagarummaan kaalt kan nuuf asittidha. Kaaltiin garuu hin xiinxalin gaaffii hin kaasin sammuu kee hin fayyadamin wanta siin jedhu qofaa fudhadhu jechuun hordoftoota akka hoolaatti callisanii hordofan barbaada. Hoogganaan sun erga sammuu isaanii to'atee booda du'aa yoo jedheen ni du'u. Ajjiisaa yoo jedheen ni ajjiisu. Gara boollaa yoo deemellee waanumaa deemu jechuun himu. Dhimma akkanaaf fakkeenya guddaadha jedhamee kan yaadamu hoogganaa kaalt People's Temple Jim Jones jedhamudha. Jim Jones gartuu amantaa People's Temple jedhamu bara 1950 keessaa Ameerikaatti erga hundeessee booda gara 1977tti qeeqa miidiyaaleen irra ga'uu baqaa Ameerikaa kibbaa biyya Guyaanaa jedhamutti waldaa isaa geesse. Miseensotni waldichaa fi lammiileen Ameerikaa kumaan lakkaa'aman isa hordofuun Guyaanaa keessatti hawaasa uummatanii. Sadaasa 1978 hordoftoonni isaa summii dhuguun akka of ajjeesan amansiisuun daa'imman 200 ol dabalatee namootni 918 du'anii jiru. To'annoo inni sammuu miseensota isaa irratti qabu hanga haatiif abbaan ijoollee isaanii summii obaasuun sirriidha jedhanii fudhatanitti ture. Jim Jones boodarra shugguxiin of ajjeese.
Miseensotni to'annoo sammuu fi amala irra ture jalaa ba'uun waan argatanii miliquu yaalan ammoo to'annoo biraatu isaan eeggata. Ogeettii sooshooloojii kan taate Jaanjalaalii amalli gartuulee kalti keessaa inni guddaan yookaan inni ijoon tokko loogii jedhu jedhee amanaa jetti. Gartuu kana keessaa ba'uuf miseensa yaaleef miidhaan irra ga'u loogiirra caaluu danda'a. Namootni kalti paaster Maakiinzii jalaa miliqanii kanaa dura miseensa gartuu kanaa akka ta'an akka himanitti miseensota Soomaa ajajaman dhiisanii deemuuf yaalan dhiirota kalticha gajaraa qabachuun eegumsa taasisaniin adamsamanii tumamanii gara bosonichaatti deebifamu. Barootni hammeenyaa seexanadha jechuun paaster Maakiinzii ijoolleen akka mana barnootaatti hin ergamne jajjabeessaa ture. Kana qofaa miti. Haadholiin yeroo da'umsaatti akka tajaajila fayyaa hin argannee fi daa'imman isaaniif talaallii akka hin kennines ni gorsa. Kanas kan jedhu ogeessotii fayyaa waaqa biraa waaqessuun sababa jedhuun barsiisii akkanaa amala kalti keessaa isa tokkodha. Jireenya duudhaa yookaan hariiroo hawaasaa bal'aa keessaa waan miseensota adda kutudha. Malli isaan ittiin to'atan inni biraan diina uumuudha. Mootummaa amantaa biraa yookaan saba yookaan hawaasa biraa akka diina ta'anitti yommuu ilaalamu sodaan miseensota biratti uumamuu to'atamuuf isaan saaxila. Paaster Tsaadiquun akka ibsanitti kaltiiwwan akkanaa ilaalcha hunduu nu jibbaa sababa amantii keenya nu ari'atu jechuun miseensotni akka hawaasa kaan irraa of fageessan taasisuudha. Barsiisaan alatti gartuulee yookaan kaltiiwwan kun qaamaanlee hawaasa irraa adda citu. Keeniyaatti paaster Maakiinziin naannoo bosona Shakaolaa jedhamu keessatti hawaasa irraa fagaatee lafa hektaara 320 ta'u irra buufata. Bakka qulqulluu jedhee waamu hundeessa. Bakka kanas gandootaan adda qoodee maqaa macaafa qulqulluu kenneef. Yihudaa, Beetleemii fi Naazireet jechuun moggaasee jiras. Miseensotni gartuu kanaa hawaasarraa citanii harka caalaa achi jiraachaa turan. Namootni beelaan lubbuun isaanii darbes achuma bosona sana keessatti awwaalamu. Namootni maaliif murna akkanaa seenu? Mallattoolee yookaan miidhaan gartuulee amantaa kaltii hin taane fiduu danda'an erga dhageessanii booda namoonni maaliif gartuu akkanatti makamu jechuun gaaffii kaasuu maltu. Namooti kalti keessaa miliqan akka himanitti jalqaba irratti gartuun amantaa sun ergamaaf barsiisa isaan itti amanan akka qabu ni himu. Namni hundi wanta jireenya isaaf hiika kennu tokko ni barbaada. Amantii ilaalcha siyaasaa yookaan aadaa ta'uu danda'a. Kaltiiwwan fedhii jireenyaa kana fayyadamuun namoota kiyyeessuu sana booda suutaan to'annoo fi jala galchuu jedhu paaster Tsaadiquun. Loraa Joonistaan Kooheel miseensa gartuu amantaa kalti People's Temple kan Jim Joonsiin hoogganamu turte. Gartuun kun jalqaba irratti amantaa kiristaanummaa irratti hundaa'uun ergama waraanaa mormuu fi walqixxummaa sabootaa leellisu qaba ture. Haqa hawaasaa irratti hojjechuuf addunyaa fooyyessuu irratti hojjechuu yeroo barbaadaa turetti gartuu kanatti makamee jetti. Namoota gaariin kan guutame waan tureef akka mana ofii keessa jirutti natti dhaga'ame. Amaloota kalti keessaa tokko kan kaasne surra qabeessummaa hoogganaa gartuu akkanaadha. Jalqaba irratti Jim Joons waliin yommuu wal barte nama gad of qabaaf ilaalcha anatu caala jedhu akka hin qabne Looraan ni dubbatti. Hawaasa addunyaaf fakkeenya ta'uu taana jennee yaadna turre. Boodarra garuu Jim Joons jaalala nuti hawaasa keenyaaf qabnu fayyadamuun akka nuti addunyaa bakkee jirru akka sodaannu gochuu eegale jetti Looraan. Guyyaa miseensotni gartuu kana 900 ol ta'an lubbuun isaanii darbetti hawaasa keenya diiguu waan qabnu nurraa fudhachuu barbaadu jechuun kanan isin eeguu danda'u akka duutan gochuun jechuun akka dubbatte himti. Hariiroo fi jaalala miseensotni kun waliif hawaasichaaf fayyadamuun hawaasichi diigamurraa du'uu wayyaa kan jedhu amansiise. Mootummaa akka isaan diiguu fedhu akka ijoollee isaanii jalaa fudhachuu barbaadu himuun fursee miseensota kana keessaa sodaaf jibba uumeera. Hawaasicha keessaa yoo ba'an hawaasa addunyaa keessa jiraachuu akka hin dandeenyetti himaa ture. Looraan guyyaa sana akka carraa ta'ee mi'a bituuf baatee turte. Ani wanta guyyaa sana uumamee akka namootni jumlaan of ajjeesanitti hin ilaalu. Akkas miti. Kun ajjechaa jumlaadha. Soba dubbachuun fedhii lubbuun jiraachuu namootaa balleessee ani kanaaf ragaadha. Utuu guyyaa sanaa achi jiraadhee summii sana nan dhugan ture jetti Looraan. Miseensotni miseensa kaal ta'an
nama salphaatti gooyomfamuu yookaan nama barumsaa hin qabne ta'anii miti. Namni waa'ee amalaaf mallattoolee kaltii hin beekne kamuu utuu hin beekin kaltiitti makamuu danda'a. Itoophiyaa keessa murni akkanaa jira. Itoophiyaa keessatti gartuun amala kalti qabu yookaan balaa uumeeruu dhageenyee yookaan agarrees hin beeku. Ta'a Paaster Tsaadiquun harki caalaan kanneen akka barsiisa wangeela sobaatti akka ilaalaman himuun waldaaleen amantaa nu yaaddeessan garuu jiru jedhu. Barsiisa wangeelaa sobaa yookaan heresii fi kaltiin waan walitti siqu akka ta'e himuun sadarkaa kaltii jedhamurraa ga'uu baatanis sanarraa akka hin geenyee fi fuulatti barsiisota amantaa akkanaa mormaa kan jirru jedhu. Barsiisaan amantii kun anaan kan na sodaachisu kanneen sochii wangeela badhaadhinaa jedhamu keessaa as ba'anii jiranidha jedhu. Wangeela badhaadhinaa yookaan prosperity gospel kan jedhamu amantii hordoftoota kiristaanaa pirootestaantii tokko bira jiru yoo ta'u, qabeenya yookaan maallaqaan eebbifamuu fi fayyina qaamaa qabaachuun waan waaqayyo isaaniif fedhu akka ta'e amanu. Akkasumas amantii qabaachuun haasaa gaarii dubbachuu fi sochiilee amantaaf gumaacha maallaqaa taasisuun qabeenya isaanii akka guddisuu amanu. Waldaaleen amantii wangeela badhaadhinaa kanaan bulan tokko hoogganaa maqaa masoo kan akka man of God nama waaqayyo jedhu akka qaban Paaster Tsaadiquun ni himu. Namni kun akka hoogganaa waraanaa wayiitti ilaalama. Kanaaf bulchiinsa waldichaa nama tokko jala yommuu ta'e ilaalchi kan inni dubbatu waan waaqni dubbatudha kan jedhu mul'achaa deemee haala hamaa keessa seenuu danda'a ta'ennaa kan jedhu yaaddeessaadha jedhu. Ammatti sadarkaa sanarra kan ga'e miti jechuun garuu hooggantoonni akkanaa guyyaa tokko miseensotaan hiriira baatii walajjiisaa utuu jedhee namootni hin hordofumoo hin dhiisuu yoo jettu baay'ee sodaachisaadha jedhu. Hunda yookaan wiirtuu mana amantaa sanaa nama tokko godhachuuf nama sanaaf bitamuun rakkoo akka ta'e ibsu. Namni sun abaluun hin fuudhiin as jiraadhu achi hin jiraatin kana daldali sanaan daldaliin kan jedhu yoo ta'e kun baay'ee balaa kan uumudha jedhu Paaster Tsaadiq. Heera mootummaa fi murna kalt walabummaan amantii yookaan mirgi bilisummaan waaqeffachuu mirga namoomaa biyyootii hedduutti kabajaman keessaa tokkodha. Sanadooti mirga namoomaa idil-addunyaa namni tokko mirga amantii barbaadee hordofuu, amantii geeddarachuu, mana amantaa hundeeffachuu fi waaqeffachuu qaba jedhu ogeessi mirga namoomaa fi seera yakkaa obbo Lammeessaa Guddataa. Ta'us sanadootni kun mirga qofaa osoo hin taane daangaa kaa'anii jiru. Mirgi amantii hanga nageenya uummata balaarra hin buufnetti, hanga tasgabbii biyyaarra miidhaa hin geessinetti, nageenya qaama namaa hanga hin miinetti, hamilee hawaasaa hanga hin cabsinetti fi bilisummaa namoota biroo hanga hin dhiibnetti ta'uu akka qabu daanga'uu himu. Itoophiyaanis sanadoota idil-addunyaa kunneen mallatteessitee waan jirtuuf mirgaaf daangaa kana ni hordofti. Heerri Itoophiyaa keeyyata 27 lakkoofsa 5 mirga daangaa fi amantii ifatti ni kaa'a. Heerri Itoophiyaa mootummaan dhimma amantaa keessa akka hin seenne, amantaanis dhimma mootummaa keessa akka hin seenne lafa kaa'a. Haa ta'u malee mootummaan dirqama nageenya lammiilee kabachiisuu waan qabuuf amantaan tokko daangaa kaa'amerra yommuu darbu giddugaltummaan mootummaa akka barbaachisu ogeessi seeraa kun ni himu. Seerri Itoophiyaa addatti namni barsiisa amantii akkanaa barsiisee kanaan adabama kan jedhu akka hin jirre dubbatu. Garuu namni tokko hamilee hawaasaa kan cabsu yoo ta'e, namni tokko akka of miidhuuf yookaan of ajjeesuuf kan kakaasu yookaan jajjabeessu yoo ta'e kun biyya keenyatti yakkadha jedhu. Yakki akkanaa kun waan hanga hidhaa waggaa 10tti adabsiisuu danda'u akka ta'e ni himu. Keeniyaa keessatti Paaster Pool Makeenzii fi hooggantoonni amantaa biroo gochaa kalt kanaan hidhata qabu jedhaman to'annoo jala oolfamanii jiru. Mootummaan biyyattii namoonni hagabuun of ajjeesuun jannata akka seenan ajajuun yakka duguggaa sanyii raawwateera jechuun paasterii kana himatee jira. Kaltiin addunyaa irratti maatii hedduu kan diiga, nageenya hawaasaa kan jeeqeef lubbuun namoota hedduu kan galaafatedha. Kanneen gartuu akkanaa hundeessan bu'aa maallaqaaf fedhii namaa to'achuuf qabaniin yookaan sababa adda addaaf namoota kiyyeessu.